dubartiin haati keenya obbolaan keenya kayroo Ijipti keessa jiran akka dararaan guddaan sin ragaa jiru dhagaheera. Yoo rabbi jedhe yookiin ajandaa kanaan booda yookaan immoo ajandaa kanaan booda garsinitti ba'aa hin dubbatamaa ijoolleen kayroo Ijipti. Maaliifi namni baqattummaa dhaqe tokko baqattummaa isaa mirkanaa'ee fi jennaan wanni jirri baqataa dararaan nuuf hin jiru. Hin barbaannu yoo jedhan lammii keenya dabarsanii haa kennanu. Inshallah bakka hireen jira geesse adeeman baqattoota warra kayroo Ijipti keessa jiran akka rakkoon guddaan isin ragaa jiru dhaga'een jira. Baay'een gadde I am sorry. Isinirraan dubbatama ajandaa kana irratti yoonan qabbanaa illee cufee kee banee ajandaa keessa irraan dubbatama. Dubbatamu qofatu hin taane akka Oromoon guutuun sagalee isinii ta'u hin goone inshallah akkuma qaaxar kana jechuudha. Eshi lakkoofsanatti mi 25 torbata milama dua sagal torbata milama shanta mitaka afurtami shan dua torba esa jiran ni Itoophiyaa jiramoo ajira imoosatiin qaba ajira Imo WhatsApp qabu dinsi erga namni qabee dhiyeessuu danda'a. WhatsApp qabu WhatsApp si qaban siya. Okay eshi itti dabaluu dandeessanu sin itti dabaluu dandeessanu Oto sa'aatii sinifin ol baasee barbaaddan nama itti si kenne moo mee ijoolleen ajjala jirtan itti dawwala mee warri immoo qabdanu boona itti dawwala waa settiin dawwala eshi amma ni kaasutti WhatsApp mo ina baasuu ni debbo inkabu WhatsApp warri immoo qabdanu itti dawwala mana mubaarakitti waamuu jiranii jedhaa waama eshi warri kaan ibsa viidiyoo baa ilaa waa lama fayyadamna la ijoollee qaaxarraa tokko ijoollee kanaaf akka sagaleen ta'amu lammaffaan immoo innagaamaa jira keenya innagaamaa jiran tokkoffaa namni keenya gara qaaxar akka lammatan deemne namni keenya hojiin jira jedhamee gowwoomsamee akka gara qaaxar hin deemne fayyadamna. Lammaffaa immoo ijoollee keenya warra akka taaranu sagalee taara dhagaa tokkoon simbira lama rukutaarra tokko warra deemanii furmaata lama kana booddee qaataariin gowwoomfamanii akka jiran hin deemne nu fayyada. Quba qabaadha lamuu qaataariin namni deemu hin jiru Itoophiyaarra ji'a torba mana taa'e jechuun aayidiin isaa dhumuudhaaf ji'a 5 tafe jechuudha akka Dubaay miti waggaa 2 miti lakka. Karaa biraatiin ammoo mubee kana qofa osoo hin taane namoota nama miidhaa jiraniif akka deebi'anii sagaleen isaanii asirra hin baane karaa keessaatiin akka furmaata godhaniifin kunis waan guddaadha. Viidiyoon gaafa duraa hojjetame yoo xiqqaate nama miiliyonaadhaan laalame jechuudha. Atantamaan abbichuu osoo asirra hin baafne jedhee furmaata gochuu danda'a jechuudha. Kunis kaa waan tokko itti fufa. Tole fayyaada waan gaarii jirtanii marti keessanuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa haqaa keenya nagaa alhamdulillah. Fayyaada marti keessanuu fayyaada mube waan gaarii torbee kan hojjechaa jirtanii rabbi sirraa jaalatu waan tokkoon dubbaddaane mootummaan Itoophiyaadha mootummaan biyya teenya waan kana akka nu dhageessuun barbaada. Innis maali namoonni dallaalaa biyya keessa jiru ijoollee biyya keessa jirturraa maallaqa Itoophiyaadha 450 mara isaaniirraa walitti qabanii hojii jirra jaanii biyya Arabaa adda addaa geessanii hojii dhablee godhaa jiran. Namni kun 450 yookaan dachii gurguree yookaan qotiyyoo warri isaanii qabu gurguree yookaan mana gurguree warri kun itti kanne maatii isaanii duwwisanii sanboota ijoolleen gidee biyya Arabaa dheetee hojiin hin jirtu. Maatiilee rakkisanii ijoollee tanallee hojii dhablee godhaa jiranii jechuudha. Mootummaan keenya ka Itoophiyaadha waan kana akka nu gargaartu namoota dallaalaa ka hayyaman qabne hayyama dallaalummaadha
guutuun qabne warreen ammaas hayyama dallaalaa guutuu qabaatanillee kagartee bikka hojiidhaa biyya arabaa hojii jira jedhanii ijoollee tana geessaa jiran san hojii akkamii jira ji'a meeqa keessatti ijoolleen tu jechuudheete hojii akkam argachuu dandeessi kanaaf wabii maal qabdan jedhanii dallaalota achirraa gamana nama fidan san tokko isaanii hojii qabdu hojii gartee wabii qabdu akka hojjechaa jiranii fi biyya daa'ib ijoollee tana fidan sanis hojiin wabii qabdu taamanamaadhaa taqqabatamaan lafa jirtu ta'uu isaanii eega mirkaneessan booda akka ijoollee tana fidan godhuudha malee hayyama daldalaa qabaataniif namni tokko biyya keessaa maallaqa namarraa guuree qotiyyoo gurguranii dachii gurguranii mana gurguranii daa'ima fi kana gizee biyyana fidan hojiin hin jirtu jedhanii ji'a 7-8 gizee ta'an namni biyya kana akka reefu mubaarik musammaa jechaa jirutti Dubaay wagga 2 Kwaatar ammoo waggaa tokko jechaa jirtan nin dogoggore akkanaa miti namni tokko waggaa tokko keessaa ji'a 7 yoo ta'e ji'uma 5 hafaaf mee ji'uma 5 kanaa gurbaan kun yoo dalage maallaqa 7,400 almost $500,000 maallaqa san gurbaan kun ji'a 5 kana harkata mana warra isaanii gurgure dachii warra isaanii gurgursiisan deebisuu danda'a kanallee herrega keessa galcha tanaacha please mootummaa teenyaa fi goreen keessaafuu maabaraayii guddaayin wanni kun dhimma maabaraayii guddaayii sana fakkaata Itoophiyaa keessatti kan beekutti namoota laayisana yookaan hayyama dallaalummaadhaa qaban travel documentii hojjetan ejensii traaveliidhaa san biyya isaan nama geessan hojiin jiraachuu hojiin waggaa agizee deeman ji'a meeqa booda akka hojii seenuu danda'an hojii wabii qabdu hojiin ammaas kurfootee akka jirtu asoo mirkaneessine namoonni maallaqa namarraa guuree ijoollee tana hojii dhablee godhu jiru maatii isaanii manaa fi dachii gurgursiisee maallaqa guuru kun maayyimaas waan hin dubbachuu barbaadu jara keenya dhageeffadha kan maayyii waan hin dubbachuu barbaadu namoota hojii dallaalummaa hin qabnee jira ka biyya keessaa akkama nama gaggeessu karaa qaxxaamuraatiin karaa Somaaliyaatiin karaa Maarreetiin karaa Libiyaatiin kanaaf ammoo amma mootummaan keenya fayyaadaa waan gaarii takka dalagaa jirtan oduu dhagayaatiin jira abbaan akka dhagaa jira namoota daddabarsaa seera lalaa san akka jiru sakattaa jirtan qaqqabaa jirtan seera jala olchaa jirtan fayyaa nudaa kana nu jabaadhaa kan kana kaanii ijoollee gartee Dubaay fi naannoo Dubaay jirtu namoota ciccimaa nuti beeynu maqaa isaanii beeynu irratti illee galgallee gargaarree ejensii cimaa dallaala cimaa nama 4 fi nama 5 ji'a muraasa keessa sirii gabbaasu teenya furmaanni Oromoo tokkoo fi takka qofa kara deemaan hundee dallaala ta'e rakkoo uummata kana fidaa jira rakkoon mudachaa jira dallaalila jira amaaraa kun jira keenya nama 4 qofaa jira kan hin beekon dallaala cimaa 4 san hunda isaanii beeka itti haatu jaaroo 4 sun ammoo dalagaa wabii qabdu dalaga keenya kana nama xalayaa takka ta'uu hin dandeenya akkama dallaala jee nama dhibbaa deema abbaa kanaa dallaala yeetuno dallaala yeetunas dallaala addaa wallaalamee jira tanaacha dallaala 4 qofa 3 fi 4 lama qopheessina san mootummaa hojjettiina advertaayisini goona wabiini fudhanna namoota lamaa sadeen qofa akka dalagan goona fuuldura faala isinii mijjeessina ammaaf ammoo jabaadhaa fayyaada amman garmaan jaati namicha dallaalaa sanatti bilbilaa fida hase namicha dallaalaa san mubaarak iddawulaa fida allee sumaan taati qosni hojji Mube lakkoofsaati. TikTokii qaba inni qoyi qallo. Ni qaba. TikTokii qaba. Ni qaba. Ni qaba share itti godhani nutti mi maqaa isaa TikTokii qaba. السلام عليكم ورحمة الله Shaamil tokko sana garree tiitoo kan qabu footoo namaan nama dho'isaati footoo nama dho'isaati tiitoo kan qabu footoo isaatiin kan shaamil ammoo lakkoofsa mucaa haa waliin nu qonne ammaan isinii maa qabadha. Dawwallee jennaan silkiisa waasaappiin qabu maaloo jedhee footoo nu agarsiifta moo immoo na itti daawwattu sinii kennu lakkoofsa joo. Lakkoofsa as keessa fakkaataa reedis ni kan. Nukenni ka'ee fakkaataan nukenni. Amma waan ajaa'ibsiiftaa Mubaarak
dubbii tana akka seenaatti ol kaa'adha. Amma isin nam lama nam sadii kanaaf hiitaniimi waggaa irraa waan ijoolleen teenya biyya kana keessatti ta'uudhaaf teessu. Okay? Qabadhu sootaa jedhati. Amma yoo xiqqaate fakkeenyaaf akkuma biyya nuti keessa jiru kanatti parsantii 95 warra waraqaa qabuudha amma. Parsantii 5 warra waraqaa hin qabnedha. Waggaa irraa gin parsantii 5 hin ga'u waraqaa qabaachuudhaa ta'u. Rakkina atti as deemu taa'u. Bayaan akka bara Saudii san argite amma Qaxarii, Dubaay. Waan kana viidiyoo beetiin haasa'an. Amma yeroo ammaan tanaatti hanqina tokkotu jira Mubaarak wanni beeku qabna. Parsantii 95 Itoophiyaa biyya kana guutee parsantii 95 keessaa namni yeroo ammaan tanaa hojiirra jiru parsantii 90 hin ga'u. Ijoolleen akka jirtutti amma baara kana yoo gaddeemte Baangaalii tokkoof Paakistaanii tokkos ittiin gartu jechuudha. Akka jirtutti ijoollee Itoophiyaati. Namni hojii dhiisee zaa hojiitiin guyyaa hojiitiin hojii dhiisee baara deemu. Waraqaa firii viizaa qabna. Maal qabna jedhanii dhufanii ittiin deemaa jiran.